Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u, dubbii sagalee Waaqayyoo hadha kanan qabadhee dhufee jiru wajjin ilaalla. Utuu gara dubbii sagalee kanaa utuu hin deemneen duratti garuu kadhannaa gabaabaa wajjin goona. Bara baraan ol jettee isa jiraattu Waaqayyo abbaa kennaa gooftaa kennaa maqaa Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiitiin nu jaalachuu kan keetiif galanni maqaa Iyesuusin siif haa ta'u. Utuu nu sin barbaanne nu barbaaddee utuu nu sin jaalannee ofii keetiin nu jaalattee nu filattee ijoollee kee nu godhattee yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Iyesuus Kiristoositiin ayyaanni kee gooftaa bara baraa inni baay'ee ta'ee gara keenya dhufeef galanni siif haa ta'u. Karaa ilma kee gooftaa Iyesuus Kiristoosiitiin gooftaa waan nu bitatteef yaa Waaqayyo gooftaa warra bu'aa hin qabne warra bu'aa qaban akka waan nu gooteef maqaa Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiitiin galanni siif haa ta'u. Dubbii jireenyaa kana kan dhageenye yaa Waaqayyo warri sagalee kana dhagan yaa Waaqayyo gooftaa jireenya bara baraatiin yaa Waaqayyo gooftaa ittiin qophaa'an akka ta'utti humna hafuura qulqulluu keetii maqaa Iyesuusiitiin hunduma keenya nu haa gargaaru. Sagalee kee dhaganii yaa Waaqayyo gooftaa akka ittiin jiraatan firdii bara baraa jalaa akka ittiin bahan malee akka itti waradamu akka hin taanetti maqaa Iyesuus Kiristoosiitiin warri sagalee kana dhagaan yaa Waaqayyo gooftaa jireenya bara baraatti yaa Waaqayyo gooftaa kan kanaan dura qophii hin qabne akka itti yaadanii qophaa'uu danda'an kan yaa Waaqayyo gooftaa kan ammoo quba qaban kan beekan ammoo yaa Waaqayyo gooftaa jabaatanii ciminaan akka dhaabachuu danda'an humna hafuura qulqulluu keetii yaa Waaqayyo gooftaa isaan haa gargaaru kan ammoo waan gootuuf galanni siif haa ta'u dubbiin kee humnaan nutti haa dubbatamu yaa Waaqayyo gooftaa ni dhageenye jireenya nuuf haa ta'u maqaa Iyesuus Kiristoosiitiin Amen. Amen. Hallelujah. Sagalee waaqaa kanarraan qabadhee dhufeetiin jiru waa'ee bara dhumaa isa jedhu wajjin ilaalla. Barri dhumaa ta'uusaa maaliin beeknaa kan jedhu illee ilaaluu hin dandeenya. Bara dhumaa dubbiin sagalee Waaqayyoo maal jedha? Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa irra ture waa'ee bara dhumaa maal dubbate? Barri dhumaa akka jiru himee jira. Mallattoo isaallee maal akka ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaatii barsiise. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Wangeela Maatiyoosii 24 irratti kan jiru wajjin ilaalla. Wangeela Maatiyoosii 24 tokkorraa qabneetiin waliin ilaalla. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Hin dubbifanna dubbii waaqaa kallattimatti waan sagalee waaqaa jedhu wajjin ilaalla. Akkana jedha. Yesuus jedha. Mana qulqullummaa keessaa bahee utuu adeemaa jiru bartoota isaa ijaarsa mana qulqullummaa isaatti argisiisuudhaaf dhufan. Inni garuu deebisee isaan kana hundumaa in argitu miti. Dhugumaa isiniin jedha iddoo kanatti dhagaan tokkollee walirratti hin hafu hin diigama malee isaaniin jedhe galanni gooftaaf haa ta'u. Duuka buutonni isaa egaa Kiristoosiin duukaa warri bu'an maal kan isaan ilaala? Physical building ilaala. Ijaarsa manaa isa qajeela lafarratti gad dhaabateeru isaan ilaalan jechuudha. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos garuu kan isaanitti himaati hin jiru. Wanti dhagaan ijaarame kun hundumtuu hin jiga. Tokkollee hin hafu jedha. Garuu kan garaa namaa keessatti ijaarameetiin jedha. Manni qulqullummaa garaa namaati. Manni qulqullummaa Waaqayyoo isa filate saba isaati jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kan jiguu hin dandeenye, kan eenyullee jissuu hin dandeenye, kan ofii isaatii of jisse yoo ta'e malee namni tokkollee itti bu'ee jissuu kan hin dandeenye. Manni qulqullummaa onnee namaati sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu Qorontoos isa duraa keessatti. Isin teessoo hafuura qulqulluu ta'uu keessan hin beektanire mana qulqullummaa ta'uu keessan hin beektanire jedheetiin dubbata galanni gooftaaf haa ta'u. Aniif isin warri sagalee kana amanee fudhate hundumtuu teessoo mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taaneetiin jenne sagalee Waaqaa nutti himaa jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos illee isuma kana cimsuudhaaf barbaade. Kanaaf warri mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'e addaan baasee beekuun akka isarra jiru. Barri dhumaa akka dhufaatiin jiru addaan baasanii akka beekuun isaan irra jiru. Ija isaanii wanta irra kaa'atan irraa ija isaanii kaasanii isa gara dhossaa sagalee Waaqayyoo inni namaaf kenne sanitti akka xiinxaluu danda'a. Gara Waaqayyoo akka ilaaluu danda'a.
ija isaanii waan gara biraa irraa kaasuudhaan, ija isaanii hiriyoota isaanii irraa kaasuudhaan, ija isaanii qomoo isaanii irraa kaasuudhaan gara gooftaa Yesuus Kiristoos akka ilaaluu danda'an itti himee jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf ija keessan isarraa kaasa. Inni dhagaan walirratti tuulamee jiru, inni mana qulqullummaa kan Daawiti, kan Solomoonii, inni abdii godhame sun, kan ijaarame sun, inni dhagaan kun tokkollee walirratti nafu jedheetiin dubbata. Galanni gooftaaf haa ta'u. Walirratti nafu hin jiga jedheetiin dubbata. Itti fufeetiin sagalee Waaqaa akkana jedha. Akkuma Yesuus gara ejersa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophatti nutti himi kun yoom ta'a jedhanii itti dubbata. Barri ittiin manni qulqullummaa amma nuti isin mul'ifne kun dhagaan isaa tokkochillee hin hafu, hin jiga, hin diigama. Iddoo kanatti hin hafu jette sun barri sun yoom ta'a jedhaniitiin isan gaafatan. Maqaan gooftaa haa ulfaatu. Milikinni dhufa keetii, milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaa maali jedhanii isa gaafatan. Kan dhuma barichaa maali jedhanii gaafatan. Galanni gooftaaf haa ta'u. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin hin wallaalchifnetti akeekkadha. Homtinuu akka isin hin sodaachifnetti akeekkadha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Qalbeeffadha. Eenyullee akka isin hin sobne of eeggadha jedheetiin cimsee isaanitti. Wanti nama sodaachisu, wanti nama sobu, wanti nama raasu baay'een hin dhufa waan ta'eef. Gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela mootummaa isaa erga barsiisee xumureen booda gara abbaa isaatii deebi'uu isaatiin duratti duuka buutota isaatiin kan inni jedhe hin yaadadha. Garaan keessan hin raafamin, hin sodaatinas, anatti isa mana abbaa kee otteessa mana. Ani gara abbaa kooti dhaqee iddoo isinii qopheessa. Isa kana utuu ta'uu baate waa'ee kanaayyuu isinitti himu ture jedheetiin dubbata. Mana abbaa kiyyaa keessa iddoo teessumaa baay'eetu jira. Mana qulqullummaa, mana jireenyaa baay'eetu jira. Kana utuu ta'uu baate ani isinitti himu jedheetiin dubbata. Ammoo ittiin deema. Yeroo deemeetiin jedhu ammoo humna gara biraa kan isin gargaaru, kan yeroo hundumaayyuu isin wajjin turu, kan isin barsiisu, waan ani isin barsiise hundumaayyuu kan isin yaadachiisu isiniif hin argaa jedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Isa kana isaaniin dubbatee yaaddayinaa jedheeti. Eenyullee hin wallaalchisin jedha. Mallattoon isaa amma kana isin himu kanaan xinxallaa laalaa jedha. Baradhaa jedha. Sagalee Waaqaa baradha. Namni sagalee Waaqaa yoon baranne hin kufa. Namni sagalee Waaqaa yoon baranne wanti biyya lafaa keessa deemuufi kan wanti Waaqayyoollee addaan baasanii beekuu hin danda'an. Dhama'utu jira jechuudha. Konfiizhinii baay'eetu jira jechuudha. Gadhiisii baay'eetu jira jechuudha. Namni akkuma barbaadetti akkuma ofii fedhetti buluudhaan barbaada. Jiraachuudhaan barbaada. Karoorri ittiin deemu tokkollee jiraatu jechuudha. Kanaaf eenyullee isin hin wallaalchisin, eenyullee isin hin sodaachisin, eenyullee karaa irraa isin hin kaachisin jedheetiin akeekkachiise jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa baay'een jedha ani masiidha jecha maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ee hin wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu jedha. Masiin baay'een hin ka'ani. Maqaa kiyyaan masiin baay'een hin ka'ani. Ani Kiristoos kan jedhan hin ka'ani. Ani barsiisaa akkanaat jedhanii kan ka'an hin jiraatani. Lola baay'ee hin dhageettu. Oduu lolaa hin dhageettu. Waan baay'eetu biyya lafaa irratti ta'uuf deemaa jira jedheetiin isaanitti himee jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Halleluushaa. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uudhaaf jirtu akka mannetti akka naanetti ilaalladha jedhee kan akkasii kun ta'uu irra jira. Kuni garuu ammallee dhuma isaatii miti. Wantoonni ani isinii himu kun
ta'uuf jira. Utuma ta'u itti fufa amma gaafa dhufa gooftaa Yesuus Kiristoosii wantoonni kun ta'uudhaaf deeman. Garuu wantootuma kanaa yoo argitan inni kun isa dhumaatii miti. Mallattoo isa jalqabaatii malee isa dhumaatii miti jedha dubbii Waaqayyoo galanni gooftaaf haa ta'u. Wantoonni kunniin ciniinsuu jalqabaati. Akkuma ciniinsuu dubartii isa jalqabaati. Ciniinsuun booda wanti dhufu maali? Dhalachuu daa'imaatti dhufa jechuudha. Yeroo dhalachuun daa'imaa ta'u ammoo wanti hundumtuu xumurameera jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Lakkoofsa 7 irratti akkana jedha sagaleen Waaqaa. Sabni saba irratti, mootummaan mootummaa irratti hin ka'a. Beelli sochii lafaa iddoo adda addaatti ittiin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuutii jedheetiin dubbata. Maqaan Waaqaa kan ulfaate haa ta'u. Egaa yeroo baay'ee biyya lafaa irratti wantoota kanneen argaatiin jiru. Oduu lolaa dhageenyeerra. Mootummaan mootummaa irra ka'eera. Kana booda yoo ka'a. Wantoonni amma mallattoon kunniin raawwataa jira. Ta'aa jira. Haa ta'u ammoo dhufa gooftaa Yesuus Kiristoosii inni isa kana duwwaa miti, isa kana callaa miti. Kanaan boodallee mallattoon gara biraa jira jedheetiin gooftaa Yesuus Kiristoos dubbata. Galanni gooftaaf haa ta'u. Lakkoofsa 9 irratti yemmus jedha rakkinnatti dabarsanii isinin kennu isin hin ajjeesu. Anaaf jettanii saba hundumaa birattis kan jibbamtan hin taatani. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu. Walii isaanis dabarsanii hin kennu. Walis hin jibbu. Raajonni sobtuun baay'een isin ka'u. Namoota baay'ee isin wallaachisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'een hin qabbanaaya. Seerri Waaqayyo seera wanti kenneef namoonni cubbuu maal akka ta'e akka ilaalaniif seera kan kenne jechuudha. Garuu bara dhumaa irratti namoonni seera malee jiraachuutu isaanii wayya. Seeraan jiraachuu irra seera malee jiraachuutu isaanii wayya. Dhugaadha. Nuti seera jalaa miti kan jiru seera gubbaa jirra garuu Waaqayyo kan inni jedhe. Egaa kana booda seera hin diinnaa jedhe Phaawulos yeroo dubbatu. Seera hin diinnu. Garuu maali? Hafuurri qulqulluun seerri hafuuraa inni nuuf kenname sun ammoo olaantummaa seeraa sanillee eeguudhaan akka Waaqayyo barbaadutti qajeelummaa Waaqayyootiin hafuura Waaqayyootiin geggeeffamuudhaan seera eeguudhaan seera mootummaa Waaqayyoo eeguu callaa miti seera mootummaa biyya lafaallee eeguudhaan akka jiraachoon nurra jiru dubbii Waaqayyoo nutti hima jechuudha. Namoonni gadhiisii ta'ani seeraan jiraachoon barbaadan sirnaan jiraachoon barbaadan wanta isaanii cimu akka isaanitti dhufu hin barbaadan wanta isaan qabu cubbuu isaanii irraa akka isaan itti himu wanta tokkollee akka jiraatu hin barbaadan. Dambiidhaan jiraachuun barbaadan. Dambiin waldaa kiristaanaa keessa naannoo hundumaa keessatti akka hin jiraanneef afoo dhaabbatu. Waaqayyo kanarraa namoota haa oolchu. Egaa kanarraa akka ka'e sagaleen Waaqayyo seeraan buluu diduu isaaniirraa akka ka'e jaalalli namootaa hin qabbanaayaa jedha. Namoonni wal jibbu jedha. Namoonni wal dhiibuu jedha. Namoonni wal tuffatu jedha. Dubbii Waaqayyootu kana dubbata. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kana keessatti dubbii Waaqaa warri fudhatan sagalee Waaqayyo Wangeela Yohaannis 17:3 irratti dubbii Waaqayyo dhugaadha jedha. Dhugaan eenyu yoo jenne Kiristoos malee waan gara biraati miti. Dhugaan Kiristoos. Dhugaan ammoo birmada nama baasa. Dhugaan bilisa nama baasa. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf bara dhumaa irratti wantoonni kunniin ta'uudhaaf deemanii kanaaf
baay'ee hin maalarfatina jedheetiin dubbata. Galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa wantoonni gara biraallee jiru mallattoowwan. Isaan kunniin ciniisuu jalqabaata akkuma dubbii Waaqaa jedhe. Wantoonni kana caalan gurguddoonni baay'een akka raajii gara boodaatitti wanti dubbatame akka raawwatamu wanti Waaqayyo barbaadu jira jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Ximootewoos isa jalqaba isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa qabnee yeroo dubbifannu ammoo amalli namoota biyya lafaa keessa jiran kan waldaa keessa jiran kiristaanota jedhaniitiin akka kiristaanaatitti kan deddeebi'an amalli namoota maal fakkaata bara dhumaa irratti kan jedhu illee ilaaluu hin dandeenyu. Bara dhumaa irratti bara gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti deebi'eeti waldaa isaa fudhachuudhaaf yeroo kanatti ittiin qophaa'ee jirutti yeroo ga'etti amalli namootaa maal fakkaata? Amala kana keessatti namoonni akka of laalaniif, amala kana keessatti namoonni akka of qajeelchaniif, amala kana keessatti eegaa amala kana namoota keessatti na keessa guddateera jedhee yoo akka of sirreessuuf dubbii Waaqayyoo akkana jedha. Guyyoota gara dhumaatti jedha. Yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu jedheetiin Ximootewoositti himaa. Hubadhu. Namoonni warra ofittoo hin ta'ani. Selfish. Waa'ee ofii malee waan gara biraa kan hin yaadne. Nama biraatiif kan dhimma hin qabne. Namoota biraatiif dhimma kan hin qabne. Wanti kun nama gaddisiisaa kan hin jedhe. Afaan isaaniitiin wanti barbaadallee yoo bahe nama miidhaa kan jechoo hin dandeenye. Hafuurri isaan keessaa kan fudhatan. Namoonni akkasii hin jiranii. Ofittoo hin ta'u. Arrabsoowwan nama arrabsu warra abboota isaaniitiif haadhota isaaniitiif hin abboomamne galata hin qabne Yesuus namoota haa oolchu. Kan galata hin qabne maaf dammallee fakkeessitee wanti ati hojjatte isaan biratti wama tokkottuu hin laakkayamu. Bu'aa wayituu hin qabu. Bu'aan qabu. Wanti humni Waaqayyoo hojjate, wanti hafuurri Waaqayyoo hojjate isaan biratti wama tokkottuu hin laakkabu. Yaa obboleessaa, yaa obboleettii ilaalcha akkasii qabda taanaan akka of eeggattuuf dubbii Waaqayyoo sitti himaa jira. Waaqayyo yeroo hundumaayyuu Waaqayyo irra deebi'ee nama yaadatuudha. Harki isaa yeroo hundumaayyuu banaadha. Cubbuu akkasii keessa kan laaqamaa jirtu akka deebituuf, bakka jirtutti araara Waaqayyoo waliin akka buuftuuf, namoota Waaqayyoo kan dhiibdu, namoota Waaqayyoo kan jibbitu, namoota Waaqayyoo kan addaan baasuudhaaf karaa adda addaatiin yaalii gootu akka qalbii kan keetiin deebituuf Waaqayyo kan inni dubbataaru. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo sagalee ergee isaan fayyise jedhamee barreeffameera. Kanaaf sagalee kun gara kee yeroo dhufu akkanumaanii miti gara kan kee kan dhufu. Firdii si ta'uufii miti. Firdii jalaa si baasuudhaaf sagalee kun kan dhufaa jiru. Kanaaf qalbii kee jijjiiradhu. Waaqayyoo waliin araara buusi. Obboloota kee wajjinis araara buusi. Afaan kee keessaa hamaan baheera taanaan araara buusi. Achiin booda Waaqayyoon waliin araarri siif hin dhufa. Waaqayyoon fayyifamuu. Sabni koo inni kan dhuunfaa kooti. Yoo garaa guutuudhaan gara kiyya deebi'an, yoo cubbuu balleessaa isaanii irraa deebi'an, ani isaanii yaadadhaa biyya isaanii sin fayyisaa jedhame akkuma barreeffame. Kanaaf yaa obboleessaa, yaa obboleettii, cubbuun sitti hin mul'atu ta'uu danda'a. Garuu hafuurri Waaqayyoo akkasii ibsuuf kadhannaadhaan cimuus sirra jira. Kanaaf deebi karaa irra hin jirtu deebi. Warra jaalala of keessaa hin qabne, warra araara hin jaalanne, warra maqaa namaa balleessan, warra of hin qabne, warra namatti horra balaba hasii kara lama kurra, warra namatti hin maxanne, warra waan gaarii jibban, warra dabarsanii nama kennan, warra
eeggannaa hin qabne, warra of arguu dadhaban, warra bokoksan, warra Waaqayyoon jaalachuu caalaa, warra waan isaan gammachiisu jaallatanii ta'uudhaaf hin deemuu jiruu jedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. As keessatti akkamitti of laalta yaa obboleessa? As keessatti akkamitti of laalta yaa obboleetti? Amalli kunniin amala Gooftaa Yesuus Kiristoos hin barbaanne, amala hafuura Waaqayyoo, amala hafuura Waaqayyoo kan of keessaa hin qabne, amala fooniin jiraachuudha, amala takkuma, amala kanaaf tokkotti illee of keessaa qabaattee jennaan yaa obboleessa yaa obboleetti. Laallachoo sira jira. Barri dhumaa ga'ee jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'uuf jira. Mootummaa Waaqayyoo dhabuu hin qabdu. Waan cubbuu atirraa deebitee araara gaafachuu dhabuu kee irraan kaka'e. Waaqayyo biyya lafaatii kan inni faraduuf namoonni cubbuu hojjetaniifi miti. Namoonni cubbuu irraa deebuu diduu isaanii irraan kaka'e. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Murtiin Waaqayyoo inni dhumaa kan inni dhufu namoonni cubbuu irraa yoo deebi'uu didan, Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo namoota gara badii garaa utuu hin finneen duratti ergamoota isaa erga. Yoonaasiin hin erge. Magaalaan Nanawwee cubbuu isiitiin waan guutamtee jirtuuf dhaqiitii sagalee kanatti labsi jedheetiin hin erge. Guyyaa 40 kennameef magaalaa Nanawweeti. Waaqayyo achiin booda egaa murtii qajeelaa kenne. Namoonni garuu balleessaa ofii irraa hin deebanii. Magaalaa Nanawwee Waaqayyo akkasii fayyise. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf yeroon jira ammas taanaan yaa obboleessa, yaa obboleetti, sagalee kana kan dhageettan yeroon jira ammas. Cubbuu kee irraa deebi. Waaqayyoo waliin araara buusi. Nagaa Waaqayyoo waliin qaboodha. Yoo amala amma asirratti dubbifne kanniin qabda taanaan, of keessaa qabda taanaan, Waaqayyoo waliin nagaa hin qabdu. Waaqayyoo waaqeffadhaara yoo jette qajeelaa miti. Deebi. Waaqayyoo si barbaadaa deebi. Waaqayyoo maal jennaan? Lubbuu takkattiif illee yoo ta'e biyya lafaa irra dhufa jedhe. 99 dhiisee lubbuu takkattii barbaaduudhaaf hin dhufa ture. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf barri dhumaa, mallattoon bara dhumaa isa kana jechuudha. Jaalalli namoota keessatti hin qabbana. Namoonni seera malee jiraachuu barbaadan. Namoonni waan afaan isaanii keessaa ba'ullee hin eeggatan. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf yaa obboleessaa eessa jirta laata? Yaa obboleettii eessa jirta laata? Ejjannaan kee eessa? Dhaabni kee eessa? Adeemsi kee akkami? Waaqayyoo waliin deemsi kee akkami? Waa'ee nama biraatii miti. Waa'ee eenyullee miti. Waa'ee siifi Waaqayyoo waliin qunnamtii ati qabdu eessa? Eessa nageessaadha jedhii yaadi. Garam deemaadha jedhii yaadi. Waa'ee hiriyaa keetii miti. Waa'ee qomoo keetii miti. Waa'ee namoota si dhiyaatanii miti. Waa'ee akkanumaan sobaan karaa adda addaatiin waan jaalala sii qaban si fakkaatanii badii warra si oofanii irraa akka of eeggattuuf dubbii Waaqayyoo kan si dubbataa jiru. Maqaan Gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Isa kana akka yaadannu Waaqayyo hundumaa keenyaa nu haa gargaaru. Mootummaa Waaqayyoo te warra galan, warra duuti aangoo irratti hin qabne. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo qilleensa irra dhufeetiin jedhu warra gara qilleensa irratti ol butaman keessaa akka ta'an hunduma keenyaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Kutaa yeroo biraa immoo mallattoo itti aanu wajjin ilaaluu hin dandeenya yeroo Waaqayyo nu kenna. Gooftaan isin haa eebbisu.